Megalati fadhaa gooftaa akka keessan iddoo waaqayyoo jiru wanti hundumtuu jira. Ameen. Ameen. Lafa waaqayyoo itti argamu irruun kamiyyuu hin jiru. Ameen. Guutuutu jira. Ameen. Waan waaqayyoo keessatti argamu wanti tokko iyyuu waan badee jiru. Hundi isaa sirriidha. Ameen. Isti waaqayyoo sirriidha jedha. Waaqayyoo sirriidha. Inni akkasitti guyyaa irraa nuuf kenne walitti qabama keenya kana keessatti inni argame waaqayyoo sirriidha. Ameen. Kanaaf mee namni hundumtuu harka isaa gara waaqayyootti qabatu gooftaa keenya isa jabaa kana hin waaqessina. Afurri keenya boqonnaa argateera, jireenyi keenya boqonnaa argateera. Amma waaqayyoo hidhaasate hiikee darbeera. Ameen. Ameen jedha sagalee guddaan. Ameen. Kanaaf hundumti keenya ija foonii keenya jiruufanne waaqayyo maal jedha sa'aatii kana immoo jenna waaqayyo bara kana keessa harka kee hin qaba. Ameen. Nagama waaqayyo bara kana keessa harka kee hin qaba. Ameen. Biyyi lafaa isa dhaga'u, ollaan isa dhaga'u, kan isa beekus kan isa hin beekne isa dhaga'u. Wanti kamiyyuu yoo jiraate waaqayyo harka kee qaba. Ameen. Kan ce'u siidha galgala kana. Ameen. Ameen jedha. Ameen. Kan darbu siidha ganama kana. Ameen. Ameen jedha. Ameen. Akkuma harka keessan ol kaaftanii jirtanitti ala sadi waan tokko na dukkaa jettu. Amantiidhaan na dukkaa hin jettu waaqayyo si dabarfata. Ameen. Warri waaqayyoon abdiidhaan eeggatan agammadan isaan hin fiigu hin dadhabanidha. Barri bara fuula kee dura jiru bara fiiguuti hin milkoofta. Kaleessa sadeen gaddaa dhiisiin haasa'ini rakkina sakaleessaa dhiisiin dubbatini amma waaqayyo siif jecha addaa qaba. Woo! Ameen ameen. Ganama kana waaqayyo siif jecha addaa qabaan jedhe. Samaa irraa warqi waaqayyo sii dhufaa isa sodaatte sanatti boosisa. Waan itti yaaddaa jirtu sanatti waaqayyo hin dabarta jedheera. Dirqama jechuun kee waan ta'eef Diablosin alaabatu, seetanni alaabatu, duraan alaabatu, teellaan alaabatu, kan jechuusiif mana keedha. Wow! 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 Waaqayyoon lafa bariisi kanaan jedheera ameen jedhaaka. Laara habo! Waaqayyoon namoota 18 lafa bariisi kanaan jedheera ameen jedhati. Gando homo riba homo separadia nanga kesa no casa anjal pera jeraka inna kesa ito baraba yawa kayo imalasa gudupa gaba yawa kayo inika jabake wa kayo indiba madake wa kayo ipaisa argake orgasi ani bayera jeraka Nani kana tuko Dina manta diponia Kene separa di hailesia Lera labo kebar rahama labo surya Al-Kabir garasa amen jeraka Iya Hallelujah 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 Waaqayyo maal jedha gaaraan gadi qaban jira Waaqayyo maal jedha madaa fayyisan jira Waaqayyo maal jedha dhukkubsataan gargaaran jira utuu waa'ee gadi jireenyi sin haadha ol kaasaa harka keessan amantiidhaan ol kaasaa harka keessan Waaqayyo maal agarsiisa jettani minaan bareedaa kan ta'e baay'ee bifisaa kan qabu baay'ee fooliinsaa kan nama deemu baay'ee daraaree kan jiru baay'ee ija kan qabu utuu fuula keessan duratti biqilee guddatu arga misiraacho misiraacho eebbi tokko irrooba amma eebbi tokko irrooba asiif amma eebbi itti yaadame tokko si irrooba amma jedhu hulkaasaa harka keessan amantiidhaan Waaqayyo maal kun gaafa jedhu barri 2014 waan biqila waa nyaatu waa quufunaan jedha Yesuus. Koi. Dinakkanaan jira Waaqayyo waan daraaraa ababaa bareedaa kanniisii kaabaa jibba fagoorra dhiyoorra nama baay'eedha butuunni foolii kana hinjeeffatee yaa'ee jaltu kun argaa. Hallelujah. Hallelujah.
Urgaasa kakka keessa. Ya Waaqayyo jira na duka. Dabala ya Waaqayyo jira. Baraka keessa jira. Jireenya koof kan ta'u. Akka kee keessa jira. Isa gaarii sana. Naafidadhu jedhanii kan. Abaal koli keessanii. Nan argaa namas walalaa deemaa kan fakkaatu harka namaa irratti gaggeeffamuu ni argaa. Waaqayyo akkanaan jira. Barri gaddaa darbee, barri salphinaa darbee, barri ulfinaa kunoo jiraan jechaadha. Ilaala abaal koli keessanii. Dhugaa Waaqayyo waan argaa jira. Dhugaa Waaqayyo waan argaa jira. Aduu nama gubuuf gadhiifame Waaqayyo gaaddisa kun qabeetama qabu argaa jira. Maal waameen jira ayyaa baraadhaa dhiyoo. Hiila hama. Riima lamoo Semaaliyaa. Jaalamoo Kooriyaa. Waaqayyo nama baay'ee tabbu boodhaa simanaa jira. Waaqayyo nama baay'ee qaqqabanaa jira. Waaqayyo nama baay'ee konfirmaata kaanaa jira. Abbaa namaataa Waaqayyo ganama kana. Abbaa namaataa. Abbaa namaataa. Nama qaqqabanaa jira. Namoonni afuras keessaati wayyaa anaa jechaa jirta Waaqayyo si qaqqabeera siin jedhe. Ilaala. Shalom. Yesuus ko. Yesuus ko. Abbaa ko. Abbaa ko. Aloonni kun birmaduu argatani. Akka ol keessanii qabaa jiraan. Gadi inni sinaa. Juunfadha namni nuti juunfadha. Inni tajaajilus inni kamisa juunfatu Waaqayyo kan naan jedhe nama gargaaru qaba lafaan kaasanaan jedhe. Ila carraa nama argatutu jira. Dhuma waggaa kanaa carraa nama argatutu jira. Gadi gara moo tokkorra. Bira borra mala suuraa balade. Ila carraa nama argatutu jira. Ittini Waaqayyo nama tokkoof kenneera. Mi'a ameen jira isaaraati. Alkoolii keeti qabiiti baga gammadde. Sidibaan. Ribalo. Galaannet israatte bulsinyaa tusin. Dukkanatti yaalte bulsinyaa tusin. Amma siif kan daawun kan irra jiru balbala ulfina. Balbala nagaa. Nagadaaf yoo baate. Tajaajilaaf yoo baate. Ibidda uffattee baate bara kana. Akaqqabamoo dhaloonni kun. Akaqqabamoo dhaloonni kun. Birmaduu boo dhaloonni kun. Waantota cabseeboo dhaloonni kun. Harka keessanii qabaa namatti bukkee jiru. Nan jabeessanaan jira abbaa koo. Nan jabeessanaa simonaan jira. Kan firri gate, kan aantiin gate, kan namni gate, kan biyyi gate, kan waldaan gate. Bara kana booddee agartuu namoota baay'ee ifa ta'e mul'atanaa jechaadha. Ilaala lammaffaa qannaa jedheegaan bara kana booddee nama baay'ee mi'aawu jalqabanaa jira. Bara kana booddee ajaa Waaqayyo ifa nama baay'ee jalqabanaa jechaadha. Ifi keessa argamu barbaadda. Miilli kee deemee gargaaramu barbaadda. Makiina akkasii jedhamu barbaadda. Manni akkasii jedhamu barbaadda. Ajajeera. Liba haro. Jena mama mandoria. Antoni keessanii qabu ammas Waaqayyo nama gargaaran jedhaadhaan. Menan gargaarama jedha. Nan gargaarama jedha. Menan gargaarama jedha. Haleluya. Ati yeroo xinnoo siyaabesiifi finyoo duwwaan sirratti arga. Waaqayyo irraan kutanaa jedhe. Maaliif ennaan na bira miti seexana biraa jedhetti bee hin danda'u. Anindu.
lafa onaa ilaale kana jedhin. Lafa onaa ilaale kana. Bokkaan itti naaf rooba. Bokkaan itti naaf rooba. Margee argama jedhin. Margee argama. Sodaan qabu kana jedhime. Sodaan qabu kana. Waaqayyo sababii argeefi. Waaqayyo sababii argeefi. Birmaduu baheera jedhin. Birmaduu baheera. Tokko lama sadii afur shan jedhin. Tokko lama sadii afur shan. Waan waggaa shanii kaastee dhiphatu waaqayyo surraa galagasheera. Ameen. Ameen jedhaayyatu. Ameen. Rakkina waggaa shanii waaqayyo surraa galagasheera. Ameen. Baabaa baay'ee baatu waaqayyo surraa galagasheera. Ameen. Lewwitaana irraa galagaleera jiraata. Amma roobi kamisa facaasa guyyaa sadarkaa nama guddaa nama tokko hojii wal keessaa mul'atan argaa. Nama wajjin wal bartee jirta goota ol kaaste namni kun si ajjeesu barbaada. Facaasa roobi kan sadan gidduuti. Kana dukkaa nama tokko qinxaalotii waggaa 12 guutuu dhukkubamtee ta'a. Kunis harka kee ol kaase. Dhiiraa laata baangee yaa. Kan biraan dubartii tokko alma kee bitaa kan kee baay'ee sooraan harka koo kanarraan jirta. Maalet gara harka koo mirgaaraan jirta. Harka kee ol kaase dabdab. Waan barbaade ta'u soraatin dhiigni kee baay'ee dhangalaa. Harka kee ol kaase daddabi. Daqiiqaa lama si duwwaa sii galasi. Wanni kunis baay'ee duudhaan kan ta'u humna kee ol ba'aa kana baatte jirtu. Harka kee ol kaase. Tokko lama. Darbee kan hima kee yaa. Okay. Kontachas. Hallelujah. Sii galata biraa gooftara. Maarire inni na yaaddeessu maarire kan boqoo na buusus maarire. Gatiko Welcome sisa nafte ko tumko katarnabe mitkumini ko akan fejamte farko jesa akbaro fati karren fixa mare enina yades mare karro na bos mare enina yades mare gati ko Jesus tu fenere mare enina yades mare karro na bos mare enina yades mare gati ko Jesus tu fenere all is about Jesus approve te kuma kinyaru pate karami sabe karora siwaye insani chara gari apa niyo wa so chori sira kame kare unge na mate chobe jose niyo na bayo tera kare choba tera ndo akwa chai niyo Sigare wanger bandera tipita cho Chua kan mata ko vera kan te mon ko Akhir tu ko amo tu sada tisa radio chinchira ma tu na sisa Inni na de se ko kori na tu ona na ko re ja ko tesa Ek mo tu ko ma ki jari na ko mo se mari kar bata Angin ma tu ne na pro ka bhagwan ka ke sa mujhe amarata Kabari ni babu me ke tera se ho mati na karna ma ko wadalo Kathai to to ye se ro ka tera ka ki sa sa na ho ke na wachalo और क्या मसीसा नाते को ताको वादार यावे मिर्च को भी लिखो आँखों को फिर जमने चले फाना को जब ऐसा आँखों को रिवाती करने को पीछा मारे ये नया देश मारे ये नया देश मारे Gati ko isa dito murame? La. Dubiti mana gati ko isa dito? Kasi tajajiru ko barbadu? Kasi sa norkata ka kesa. Gati ke Kristosi wantu murame kan ke kaparamera. Ati na maju na dito Yom. Dala sigura na
waaqayyo si amseera. Amen. 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 Anjariye. Amen. Hallelujah. 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 Rakarara bote. Lidurara bote. Hallelujah. Hallelujah. Kibirle kayun. Arkamizde ukasa amen jirata. Amen. Tarne ke rasa dui ko ferena. Jabara dui ko fera jana. Abdi nati ma furiko. Abdi nati ma. Opereso, nagabu semuanya untuk makam. Amin. Asyik, wakaya akere wakayonge, siam bisera Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Si darbera sinje. Amin. Maka Yesus Kristus saat ikan akase nagaan sini betul. Amin. Ofra daba. Amin. Bisa ba? Berkata tadi. Maka Yesus Kristus nagargat. Nagargat. Ibe ko saat ikan akase sekesa aguat. Badera sekia. Kata kisah berkata. Nagaan sini betul. Amin. Faya. Amin. Faya. Amin. Faya. Amin. Faya. Amin. Opereso narge ke kasih. Ya, ake ke kas. Ake wage yakene. Kumala maaf takapun yero dia tu bersana tahu bego gambar cukup jaga mada ufte ke gaba tasin. Amin. Isi ona ke marki. Haleluya. Amin. Muka to kau lalta mukiti jam kamu wage yakero itu cisi boleh nasi. Amin. Gambar dia touch. Amin. Haleluya. Amin. Goftan makan saya bifam. Amin. Isi. Siapa? Ogame. Harga kesan itu apa? Apa itu? Berarti kita beda David, pakai Yesus bagi Yesus berbat. Amin. Kita juga awal. Haleluya. Amin. Haleluya. Kot. Malu aku. Malu. Anu si ranye. Aku kelukas. Maka Yesus Kristus itu kabar kesan. Wakayo singkaran situar ke Maria namiti. Erga agar tera kinni kun nama kanara gargar habam. Amin. Gargar abam maka Yesus. Manusia berarti jipitekan. Wan namati ini mana? Wan hundi makan baterai itu rekening kun siarkan sababin tane dinar sababin dia maka Yesus adik mati rahajat. Amin. Nagasi dia apa itu? Haleluya. 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 Nena riba jenis mereka kesan kahadap maka Yesus Kristus gitu kana sabara kana rati nama guyasa dia setika maju jira. Ate kesan itikala sabara kan gupang gitetikan zapa ifsasana asid nama guyasa dia setika maju jira nanti Yesus. Aha furaka maka Yesus di sini tayera. Guya raga maju kesan dini harku. Afura korfan gutama. Afura gamajun gutama. Bari kesan hayat pifamu. Hengkani kesan hayat pifamu. Andi kes manenda. Haleluya. Haleluya. Galannya sifatau. Ulfinnya sifatau. Asibani rogalan yawa kay mana nagat tagalan. Kesumma mana sani tayo sa simat. Afurri ke wajjina to. Saganta abed di rugat tate argam.